Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan Biiftuu Faawundeeshin qophii madaaltuu Wellee fi Walalooti. Qophii madaaltuu Wellee fi Walaloo keenya har'aa kutaa sadaffaadha. Egaa kan ittiin jalqabne weellisaa Baacaa Silashii. Inni lammaffaa immoo weellistuu Dasuu Baqqaleeti. Guyyaa har'aa ammoo dhugaaf dhugatti gameessa kan ta'e artii Oromoo keessatti muuxannoo fi ga'umsa guddaa kan qabu weellisaa jabaa Bashiir Didaati. Bashiir Didaa sirna wayyaanee keessattis wallee warraaqsaa hedduu sirbuun uummata Oromoo seenaa nama barsiisaa turedha. Weellisaan Bashiir Didaa ammoo ittuu caaluudhaan kilippii haarawaa mata dureen isaa Gugurraa Arsee jedhu kilippii ajaa'ibaa gadhiise jechuu kan eenyummaa Oromoo Arsiitii fi Oromoo bal'aa himu jechuudha. Taraa ol ka'ee walaloo beekaaf nama sirba hin hojjannedha Bashiir Didaa. Nama seenaa irratti hojjeta. Sirba isaa hedduu madaalee jechuudha. Akkuma isiniin jedhe kanan madaalu. Meeshaa muuziqaa sana osoo hin taane jecha namaa madaala, yeedaloo sagalee namaa madaala jechuudha. Keessumaa jecha namaa dhugumaan ammallee seenaa qoratee nama sirbu akka ta'e ni beeksisa jechuu jecha isaa irratti. Fe'amee guyyaa tokkotti maaf miliyoona galuu dhabe. Bara namni tokko ol ka'ee xiinxalee waan amma keessa jiru sirbuuni. It is very simple, salpha dhugaa siima. Seenaa dhugaa qoratee as baasee warreen kana sirbu. Maaf miliyoona dhaba Oromoo jedhin bira. Guyyaa tokkotti sirbi Bashiir Didaa Gugurraa Arsee jedhu 500,000 miliyoona daawwatamuu sirba qabudha. Iflaala ay keessatti yaa warra uffatamuu dadhabdee ormataa warri hudduu kee alagaa jala qabattu maaf gooti keessi biratti kabaja isa madaalu hin argan. Iflaala bakka kanatti. Warri hin beekne ammoo carraa madaaltuu Wellee fi Walaloo keenya kutaa sadaffaa har'aatiin weellisaa kabajamaaf jaallatamaa weellisaa gameessa Bashiir Didaatiin wal bara. Akkasii aboo dhugaa rabbi baay'ee natti tole jechuudha. Maal jedhe arsii arsoomni tokko hortee ambatoo daayyo. Arsii arsoomni tokko hortee ambatoo daayyo. Jedhe dhuguma arsii arsoomni tokko hortee ambatoo daayyo akka yartuun gandeen yookaan lakkaate sun ilmaan namtanya natti kakkateen warri gada biilaan gannoodhaa yoo gada boo'ee wal xiqqeessiti asuma asitti goonni warri seenaa beekuu fi dhugumaan saba kanaaf illee aarsaa kaffale akka kana kun ulaala. Jeneraal Aartist Umar Suleeman irraa kaasee aartistoonni Oromoo dabaree seenaa uummata Oromoo beekan maal jedhu arsii arsoomni tokko hortee ambatoo daayyoo jedhe. Goota jechuun kun kan irra deebii caqasime. Bashiir. Arsii arsoomni tokko hortee ambatoo daayyoo dambal gangal baatu goonni goota daayee. Akkana kun olaal beekaa jechuudha. Arsii arsoomni tokko hortee ambatoo daayyoo. Argiteerta irraa barime. Akkuma armaan dura viidiyoo kiyya gama tiktaakiin jiru irra isiniidhaan Umar Suleeman maal jedhe? Gamanni baatu gamaan cilaaloon koraa. Jidduu lamaan waabe matu dhoosee qaraa. Diida abaale maqaa lafaatii bara maqaan namaa arsichaa jedhee waamamaa aje. Ati hoo ichi baay'ee sirraa fokkata yaa yartuu sirra uf bare. Dhugaa hin argita laala. Eenyu akka ta'e beekaan akkamitti akka yaadu sirba Bashiir kanarraa wal hubachiisuu ta'e jechuudha. Akkatti inni gola siqqoo mandoo keessa naanna'ee gootota hunda kaatee dagattee hunda as baasee ittiin geerare. Akka kanatti yaaduu qaba dhaloonni haaroo. Maaf dhaloota qubee generation maa jedhamtu beekaan akka kana Umar Suleeman caaltaa afuuftuu warri gandaan nama qoddeessi kaan gadaboo kaan diidoo kaan shaakkoo hin danda'a. Kun kee fudhataman qabu dhuufuu harree funyaan qabatanii hin qabatan. Dubbii wallaaltuu dhuufuu harree funyaan hin qabatinaa warra akkasiita. Warra ilmaan abbaa tokkoo ilmaan waaqoo guutuurra leenjisoo diiga warra barqabsoo Afrikaatiif moodela ta'e harka kennuu didee akka itti falmatan agarsiise. Weellisa Caalaa Dagafaa maal jedhu akka leenjisoo diigaa kennuu dindee lollee agarsiifnaan jenne akkasii nu beeka barna. Atammoo laala jechuudha. Warri suuraa namaa kan keessi isaa harree
gaandattu deebisee gadaboo diida'oo shaakkoo ani akkasi shee kana eeggadha warra waan akkasiitiin deemu dubbiin isaanii dhufu harree kana asii qabnaa jechuudha. Mee asuma keessatti ammallee Bashiir Didaa maal akka jedhe haa ilaallu. Horata godoo dhirsa dhiiraa bobayaa haati deette dhufeera Bashiir Didaa asii tuttuqaati dugoota tuqan iddu. Dhugumaa barkundaati jibbii ta'e jaalattee kun dhuguma. Dhugaa amani liqimsii fudhu akka kana waanyin goota kee jabeessi goota dhaloo barbaadde. Maal jedhe horata godoo dhirsa dhiiraa bobayaa haati deette dhufe Bashiir Didaa asii tuttuqaa didu kan tuttuqnaan idduu jedhe argite. Akka kana fakkaata. Ragaa dhiyeeffannee gooticha Jeneraal Marsulee Bammaan jedhe arsee waraana shuraa waraana irraa muraan jenneera. Akka kana laata. Akka kana goota hayyuu dhalootaaf karaa akeeku gaayidii dhalootaa warra akkanaa kana malee hiikan qabdu tuwwan. Mee ammas Bashiir Didaa jechuu haa ilaallu. Caqasaame. Ijoollee gaara goorii gootan beela hiloo Jeneraal Hussein Bune Koloneel Adam Jiloo biyya keessaa falatti ulfaataa kabajamoo haajicha keenya guddaa Abdullaahi Ganamu gantuuf kijibduu miti ila gootan kalee bokeedhaan dhaalamtuu keen hajiroo balee tura abbaa guutamaa hawaasa abbaa jamaaroo balee dabee sarraan dhalane leencatu leenca dhale mammaa kee waliin fitaa mammaa kee dubbii fitaa hayyuun harkaa langee kasi mudirree hullufaa harkee lolagoon akkana aboo maal jedhe beekte si galee ijoollee gaara goorii goottan hin beekne hiloo Jeneraal Hussein Bune Koloneel Adam Jiloo biyya keessaaf alatti ulfaataa kabajamoo haajicha keenya guddaa Abdullaahi Ganamoo jedhe. Aboo dhugaa rabbi jiraadha. Bashiir Didaa umriin isaa hawaa warra ga'ee jagnoomsu malee warra jagna gadhoomsuu miti laata. Bashiir Didaa Bongri Pori asumaan jechuudha nama artii Oromoo mataa ol qabe Director Birraa Gammadii fi Vision Entertainment walumaa gala galatoomaa isiniiti. Baay'ee nu boonsite. Kan namni hordofuu qabu warra ija qaban, warra mul'ata qaban, warra karaa beeku, warra bakkatti namaan galu beeku, warra bakkarraa ka'ee fi bakka ga'u beeku hordofan malee namni karaan beekne ofiinuun galu siin galaaf hordofta. Kanaaf warra akkana kana hordofuu qaban jechuudha. Nammallee sirbuma kana keessatti dhaggeeffadha. Bashiir. Hedduu du'aan awwaalee ajajoota olaanoo gadab diriiraa himakee bakka laatawaanoo hasaasaa dodolatti goota ollaa waa biyyoo leenca daggalaraa sittaa salphattuu biyyoon. Aboo buli siin jedha Aboo Bashiir Didaa buli long live for you. Hedduu du'aan awwaalee ajajoota olaanoo gadab diriiraan hima qe'ee baqqalaa dawaanoo hasaasaa dodolatti goota ollaa waa biyyoo leenca daggalaraa sittaa salphattuu biyyoon jedhama. Aboo akkana bara gootatu goota faarsaa bara dhugaa rabbii gadheen inni naafti malee dhugaa gootaa hin himtu. Dhagaya siinsi gorsaa qaban nama sadi gurri isaa ijji isaas arrabni isaas hamtuu kee malee gaarii kee hin dubbatu. Tokkoffaa nama si waanyi gurri isaa gadda kee malee gammachuu kee dhaga'uu hin barbaadu. Ijji isaa huqqina kee malee gabbina kee arguu hin barbaadu. Arrabni isaa hanqina kee malee cimina kee dubbachuu hin barbaadu. Gootatu dhugaa gootaa hime jechuudha. Bashiir Didaa ati goota. You are large bravest. Ati goota guddaa. Thank you. Baay'ee si jaalladha. Ammas ittaansee sirbuma kana keessatti. Nangalatti yaadumnu haadha karra shananii shaashamannee faarsine qe'ee hajjeessan gammadaa dhiira daraboon qabne leenca ija barbaada dirree ijoolleen isiitiin hadhoogite teessoo lafa gootaaf yayyuu qeeboon samoo meessoo shaallaa ajjee. Alamni kee hamir sammuun kee daran hamirgu dabale umriin kee haa turu gammachuun kee haa waaru nageenyi kee haa waaru Bashiir Didaa baay'ee natti tolteera. Dhageessanii waan inni jedhame laangannootti yoo dhufnu haadha karra shananii shaashamannee faarsine qe'ee Haaji Hassanii jedhe aboo. Ka beeku beekaa warra Haaji Hassan. Haaji Hassan gammada dhiira daraboo qabne leenca ija barbadaa jedhe. Dhugaa sitti hima jechuudha. Amanii liqimsi. Inaaffaa gudduun sin dhukkubi Haaji Hassan gammadaa dhiira daraboo hin qabne. Abboo goota biyya lamaatii bara Haaji Hassan gammadaa. Bashiir Didaa
Weellisaa keenya kabajamaa ulfaadhu galatu goota guddaa kana maqaa dha'u bara Ajeesan Gammadaa barnootaan dukkana wallaalaa keessaa gara ifa beekumsaatti Oromoo baasan qawweedhaanis dukkana gabrummaa irraa gara ifa bilisummaatti ceesisanii Oromoota keenya. Kanaaf goota biyya lamaatii bara lubbuun isaanii haa jannatu Ajeesan Gammadaa. Dhugumaan dhiira daraboo hin qabne fidimiyaas aboo sitti maan dhagayyaa Ajeesan Gammadaa bara. Loltuuta Oromoo gadaa sana diina waraanan keessaa yeroo jalqabaatiif kabbaad manzaaraa jedhan warra dhukaase. Sababa isaa barnoota qaban. Rabbi isaanii haa araaramu. Boolli isaanii jannata haa ta'u. Atis galatoo gootatu goota Faarsa Bashiirti dha. Galatoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya torban dhufu qophii keenya madaaltuu Wellee fi walaloo kutaa afuraffaan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.